آدم تاقو نغين كنك أولي الرامد الرامتو يو مقالا لفقد بلبل عرسي بها كنتاتين مقالا أممان بداتو تسمان هوتو كلين سمجوفتو قبدو إدو مقاريس لق أواش الرتي تنهن دوفتي مقالا أواش ملقا ساعتي والسم بورس أواش نمشوكي ساي يعني كيريانا مبوتي ساي iyo mama badatu illeen sanfilatamtu magaalaan awaash malkaas moggaasa maqaa ishee kanallee kan argattan laga guddaa awaash irraa yommuu ta'u hundeeffamni bu'uura ishee riqicha laga awaash godina shawaa bahaa fi godina arsii wal qunnamsiiftu bakka oromoon laga awaash irraa bishaan obaafatan malkaasa jedhamuun beekamu irra qubatte moggaasni isiis achirra akka argatte jaarsoliin biyya hin himan jaatu yaa awaash gooticha فقرم تجاga fadula dem magaalaan awaash malkaas akka lakkoofsa biyya keenyaatti bara 1950 hundeeffamte yeroo jalqabaaf iddoo kanatti lammiiwwan biyya Giriikii Joorjii fi Baasil jedhaman bani Adam faranjoo jechuun faranja duraan achi jiraatu lammiileen faranjii kun jechuun laga awaash malkaas biratti mana jireenyaa ijaarachuun kireessuudhaan humna ibsaa giddu galeessa baabura humna bishaaniin midhaan daaku ijaaruun dabalataan ammoo tuyyuu warshaa mooraa hojii qonnaa jibrii kuduraa fi muduraa biroos oomishuudhaan gabayaa guddaa Finfinneetti gurgurachuun hundeeffama magaalatti fillee ka'umsa kan ta'an jedhan jechuu qorattoonni seenaa fi jaarsoliin biyya akka himanitti magaalli awaash godina arsii aanaa dodota jalatti kan argamtu yoo ta'u qarqara laga awaash irraa lafa bal'ina hektaara 711.58 irra qubattee kan argamtu taate kaabaan laga awaashiin kibbaan ganda qotee bulaa awaash bishoolaatiin lixaan warshaa sukkaaraa wanjiitiin daangeffamtee argamti jedha awaash malkaas daandii qaxxaamura guddaa arsii bahaa shawaa wal qunnamsiisu qabaachuu isheetiin yeroo gara yerootti guddina saffisaa galmeessuu irratti argama guddina saalallabaa akkasuma ammoo tuyyuu jechuun sadarkaa magaalaa riijiyoopoolii irratti kan argamtu adaamatti dhiyaachuudhaan tiroopoolii sadarkaa guddaa irratti kan argamtu finfinnetti dhiyaachuudhaan kan argamtu ta'uu ishee irraa kan ka'e giddugala turizimiitii fi giddugala agartaniitiin investimentii taatee teessumni magaalaa kanaa irra caalaan diriiraa yoo ta'u haalli qilleensa isii immoo tuyyuu gammoojjiidha jechuun giddu galeessaan waggaatti miilimeetira 800 hanga 1200 yeroo gannaa roobani argatu biyyeen ishii irra caalaan ammoo tuyyuu jechuun biyya cirrachaatti jechuu bani Adam hawaasni naannoo sosochii daldalaa oomishaa fi gurgurtaa kuduraa fi muduraa mana ju'uusii dukkaana giddu galeessaa mana nyaataa fi kan biroo irratti hundaa'uudhaan agartaniitiin inni hojjetu jechuudha kanumaan wal qabate magaallitiin hojiilee misoomaa kanneen akka warshaa daakuu buskuutaa jibrii warshaalee nyaataa qindeessan akkuma reefuu jenne horii horsiisan waan kulli walirratti qabdeettiniin agartanii investimentiidhaan namoota keessummeessaa jirti jechuudha maarree bani Adam carraa investimentii manni qopheessaa magaalaa awaash malkaasaa mijeessan kaapitaala miliyoona 335 oliin lafa meetira iskuweerii 661 irratti investimentiin hedduu bobba'uudhaan carraa hojii namoota hedduufis uumanii jiru haala mijataa fi hojimaata ammayyaawaa hojii irra oolchuudhaan lafa investimentii bal'aa qopheessuudhaan koottaa magaalaa keenyaa fi biyya keenya waliin haa guddisnu jechuun bu'uuraalee misoomaa kanneen akka ibsaa daandii bishaanii fi jiraattonni hawaasa naannoolee ummata gaggaarii ta'uu isaaniirraa kan ka'e hojjetaa fi hojjettoota argachuudhaaf waan takkallee isin rakkisu jechuudha achuma jira jechuu kulleen isaanii investimentiidhaan kanneen keessa waldaaleen dhuunfaadhaan kennaman akkuma jirutti ta'e investimentiin gurguddaan akka addis daalaas industirii super arsitti naa'ol food complex hiraa food complex tasfaayee food oil company agartanii tiriin afrikaa oil company kanneen hunda dabalateetiin warshaaleen biroo kanneen akka oomisha loonii lukkuu akkasuma ammoo tuura'ee fi kanneen biroo irratti kan hundaa'e magaalaa teenna keessatti argamti magaalaa teenna keessatti hanga ammaatti lafa bal'aa hektaarota hedduun lakkaawwamu kan investimentiif kennina yemmuu ta'u ammoo tuyyuu waggoota 7 darban kana qofatti manni qopheessaa awaash malkaasaa akka nu himatti miliyoona 60 ol galii argamsiisanii jiran jechuudha kantiibaan magaalaa awaash obbo Anwaar Roobaa Galchuu akka nu himanitti amma ammoo tuyyuu lafa gara hektaara 20 ta'u investimentiidhaaf qopheessinee harka keenya bal'ifannee ashamaa baga nagayaan dhuftanii jennee isin keessummeessuudhaaf dugda hidhannee kaanee jirraa jedhu magaalaan awaash sadarkaa magaalaalee guddattuu keessatti lakkaawwamtu yemmuu ta'u yeroo lamaaf foramii magaalaa irratti hirmaattee magaalaa guddattuu keessatti badhaasa kan argatte ta'uu isaanii kantiibaa irraa hubachuu dandeenye Oromoo koon guddina saalallabaa
ammallee ammoo tuyyuu qilleensa isiitti wal qabate naannoo jireenyaatiif investimantiidhaaf kuduraalee muduraalee garaagaraa oomishuudhaaf haala mijataa kan qabdu yoo ta'u koottaati investi godhaa waliin biyya keenya haa guddifnu isiniin jetti magaalattiin balbala Arsii taate Awaash Malkaasa. Askootu lagarraatti zamanii tole tole kagaaritti.